Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota reedii adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu jecha eegaan har'a gammachuu guddaa tokkoon qaba akkana waliin gammaddan dhibbatti guutuu itti namanaa jechuudha. Maaliif wanta anis isinis harka keessaa qabda waan ta'eef baay'ee baga gammaddanii gammadeen jira. Egaan ajandaa kootti odoon seeniin dura an reedii adamtuu bi namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan bittinna godhaanalle haamilee toora jechuudha laal maaliif namoota tokkotu jira waan ani jedhu osoo hubatiin kan na tuqutu jira kan na arrabsu jira garuu wanti dassi jedhu guddaan nama na jaalatu baay'ata anis waan namni na jaalatu baay'atuuf jaalala nama baay'ee san qofan ilaala malee jaalala warroota xixiqqoo hin ilaalu oduu gammachiisaa cimaan isinii qaba baga gammanne baga gammaddan ijoolleen biyya arabaatti argamtan hundi keessanuu rakkoon keessan kan nuti iyyaa fi turre furamee jira. Isatti dabru kondura ajandaa no ammalinni ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti ji'oota ja'a ho'a bilchina cimaa fi beela cimaadhaan saaxilamanii namoonni gara 3 lubbuu ofii dabarsan dararaa hamaa keessa kan turan har'a nama 247 gara biyya abbaa isaatti kabajaadhaan galee jira. Kabajaadhaan Boolee airport keessatti simatamee jira. Baga gammaddan ijoollee Oromoo hedduun gammadee dhugaa rabbiitti akka waan ani mana hidhaa san keessaa baheetti natti dhagahame. Maaliif ilmaan kenna hidhaa san keessatti waan isaan ta'a turan suuraa isaanii ilaaluu dadhabne hin beektan. Suuraa isaanii ijaan ilaaluu dadhabne. Kun cittaa'ee kun lafee ta'ee kun namoomaa bahee daaromee qullaa achi keessatti suuraan gaafa gadhiifamu nutti dhagahamaa ture. Nutis kanaaf jecha iyyinee guyyaa meeqa haasoyinee irraa nama nu dhaga'u dhabee ture. Amma dura osoo nu iyyinu mootummaan Tigraay ummata isaa keessaa guuratee biyyatti galche. Nuti abdii osoo hin kutaniin deebinee iyyinee amma daa'immaniif shamarran guutumaan guututti gama biyyaatti deebi'anii jiranii kanafan warroota dargaggoonis guyyaa muraasa booda akka galan galmeen guutetii jira jechuudha. Kun hojii boonsaa ani ati hundi keessan hojjettanidha. Ilaal. Akkuma amma dura Beeruuti irraa iyyinee shamarran lakkoofsan 187 ta'an bilisaan mallaqa tokko malee biyyatti galchine isa Suudii kanas miidiyaan Oromoo tokkocha osoo nafin OMN irraa bultum irraa reed irraa kaan irraa osoo tokkochisaa nafin miidiyaa xiqqaa fi guddaan iyyinee mootummaan gurra nuu kenne baasee jira jechuudha. Har'a ganama gammachuu guddaadhaan Booletti simatamaniiti jiran simannaatu taasifameef. Thank you jennaan anaa fi warra akka anaa iyyaa turee fi namoota nu hordoftanii sagalee kenna kanaa share gochaa turtan. Kun waan baay'ee gammadamuu qabudha. Lammiin kee gaafa rakkoo keessaa bahu caalaa wanti si gammachiisu tokko hin jiru. Kanuma bar namni tokko gammachuu yoo ofii isaatii waan san argate qofa osoo hin taane obboleessi kee obboleettiin kee ahliin kee Oromoon kee gaafa rakkoo kana keessaa bahu gammachuu hamaatu nutti dhagahamaa jechuudha. Isa qofaa miti ammas namoonni hafan akka guyyaa muraasa keessatti baan abdii qabnaa irraatti hojjennas ammallee itti fufaa jechuudha. Namoonni akkasitti rakkoo keessa jiran ammaaf isaanii fi ijoollee Yamaniiti jarri ni ba'an jennee abdanna jechuudha. Inni Beeruut immootu namoota ofii isaaniitti hafan malee akka duraanii sanii miti. Ofii keetis galuu dandeessa mootummaan namoota isaan barbaachisu fuudhee ture jechuudha. Kana waan ta'eef kun oduu baay'ee bayeessaa baay'ee namatti toludha. Yaa'u akkuma beekamu guyyoota 14 isaanii mana kwarantaayinii jedhan turuun beekamaadha. Kwarantaayinii jechuun iddoo dhibee itti maran jechuudha. Guyyaa 14f gaariidha. Biyya ormaa keessatti bilchina san keessa qorra san keessa guyyaa 14 ta'anii maramanii akka barbaadanitti biyya ofii ilaala afaan wal beekanii walitti dubbataa taa'uun sun waan gammachuu guddaa qabudha jechuudha. Silaa osoo danda'amee ummata saniifuu gargaarsi taasifamee namatti tola. Maaliif namni ji'a jaha muluu oo'a keessatti bilchaate kan mallaqa takka hin qabne kan uffata takka hin qabne kan bakka deemu takka hin qabne maatii isaa bira malee baay'ee namatti ulfaata. Silaa Oromoon gargaareedhatti tola yoo waan akkasii ka jiraatu taate isinitti deebinee isiniif himna jechuudha akka gargaaraman. Kana fakkaata jechuudha guyyaa har'aatitti mootummaan TV Oromiyaas ta'e TV'n biyyoota keessaa hundi isaanii kana gabaasanii jiranii san dura akka gadhiifamaa jiran ijoollee mana hidhaatitti bilbilee hubannee turre. Ijoolleen Tigraay har'aa miti kan baate jarri ji'a torbee 3 dura ba'an mootummaan Itoophiyaa baasuu dinnaan lammii kiyyan baafadhadhee mootummaa Tigraayitti mootummaa Saudi Arabiyaatti xalayaa barreeffate xalayaan sun fudhatama qabatee gadhiisee ergasii mootummaa Itoophiyaatti illee morkatu nu fayyade jedhanii
morka mootummaa Tigraayiif jecha miskiina keenya rakkoo jalaa nuu baase. Gaariidha morki yeroo tokko beeyta si fayyada. Amma osoo mootummaan Tigraay baasuu baate nuti ji'a ja'a kana muluu iyyinee namni baasu dhabamee ture. Amma garuu morka mootummaan sunuu xiqqishuun tun na duubaa dhuftee waan kana goote ani maali kan jedhurraa ummata keenya bilisaan gannuu dhiisanii jechuudha. Miskiina dararamaa ture jechuudha. Miskiina duraan bar Saudi Arabiyaan kun yoo si qaban rakkoon qabu torbee takka ji'a lamarranii dhamtu yoo akkam turte yoo namni dhabame sanuyyuu kasanirraa hafe guyyaa sadiitti san booda gadu si dhiisan hidhaa keessaa gadi siyaasan jechuudha. Amma faashin akkasii badee nama bilcheessanii jechuudha. Ammallee namni hafe baay'eedha. Hin beeytanii nama lakkoofsan 800 oliitu hidhaa keessa jira. 800 keessaa 247 kun daa'immanii fi shamarran qofa. Ila wanni isin beekuu qabdan daa'immaniif shamarran malee dargaggeessi ammas achuma jira. Galmaa'anii jiran garuu galmaa'anii jiran. Guyyaa muraasa booda akka deeman mootummaan himeefii jira jechuudha. Lammiilee Itoophiyaa kan ta'e hunda isaatu Oromoo, Amaaraa, Jinni Jaankaa Jabuutii miti. Hundi isaatu namni maqaa Itoophiyaa qabu guyyaa muraasa booda ni gadhiifaman jennee abdannaa hanga gadhiifamanii ammas sagalee taanaa fi biyya hunda irrattuu rakkina kanaa gaafa jiraate hin callifnu. Nu callifne hin ilaallu. Lammii keenya waan taateef hin iyyan. Qabsoon biyya keessa qofa eenyutu jedha. Biyya ormaas kan jiraatu bara Oromoodha. Oromoon kun miliyoona 60 jennaami. Miliyoonni 5 yookaan 10 ol biyya ala jira maal jettan dhugaa seetan waan kana biyyuma ani jiru tana Oromoo bichaan Itoophiyaa osoo hin taane Oromoo bichaan nama 15,000tu jira. Nama 13,000 ture amma daddabalamanii 15,000 ta'an. Sinii galee kana addunyaa irratti paarsantii guddaa qabnaa jechuudha. Kana waan ta'eef biyya alaa biyya keessaa osoo hin jenne qabsoon bakkuma jiranitti itti fufanii jechuudha. Kun akkasiin ilaalamuu qaba. Rakkoon amma xiqqoo hafee jedhe kan ijoollee beerutsani. Sanuyyuu mana hidhaa keessatti miti amma rakkoon jiru xiqqoo kan isaanii maa furamuu ni deebi'anii mana madaam keessatti. Mana hidhaa keessa osoo hin taane mana hidhaa madaam keessatti. Kan mootummaa osoo ta'e rakkoon immoo mana madaam immoo eessa beektee fuudhuu hin dandeessuun ulfaata. Madaam illee immoo itti gaafatamummaa waan fudhatteef imbaasiif malee nama biraatiif laatuu hin dandeettu. Imbaasiin immoo manarra deemee si fuudhu hin jiru beekamaadha. Kuni yoo gama ijoolleerraa wal baasuu dhokattee minaamina baduu waan akkasiiti yoo ta'e malee hin ulfaata. Beektanii qaama mootummaan tokko mana namaa seenee lammii kiyya as kenni jechuu mirga hin qabu. Maaliif mirgi kee gaafa ati boolerraa baaterraa mirgi kee kan nama sanii harka galee jechuudha. Isiniif galee jira dubbiin. Kuni kan akka kanaati jechuudha. Kana sirriitti asumaadha kanaa hubattan barbaada. Xumura irratti wanni jedhu yoo jiraate har'a ganama viidiyoo gadhiise tokko irratti xiqqoo qeeqa guddaatu natti ka'e. Ani qeeqamuun rakkina hin qabu barbaachisaadha. Yoo hanqina qabaadha hanqina kiyyan fudhadha. Garuu mootu waan jiru dhugaa jiru dubbadhe ammallee irra deebi'ee konfidensiidhaan kan isinitti himu haqa jiru dubbadhe jechuudha. Laal irra deebi'ee kan isinitti himu ammallee an haquma jiru dubbadhe. Namni haa caaluun madaalu hin dhalannes hin dhalatus hin dhufus jaarraa dhibba nu gaafata akkuma bilisummaa Oromoo kana. Ilaabat beekamaadha amma duras gootota gurguddaa qabna. Namni akka isaa fayyadamee hin jiru waan inni du'eef miti. Gaafa inni jirus gootummaa isaa dubbatutti turre. Warri sammuun isii gadheedhaa homaa argite haasoftu malee akka mataa reedii aadamitti konfidensiidhaan goota ta'uu isaa har'aa mitan gaafuma duriitiin beeka. Dhiira waa'ee Oromummaa malee waa'ee cimliqinnaa bilginnaa yookaan jaalalaatirraa takka sirbee hin beeknedha namni kun. Waa'ee jaalalaa jaartii ofiitiif jecha mastaawashaa tokko sirbatti bakka. Kana achi wanni balleessa hin jiru. Kanaaf weellisaa ani jedhe sun immoo arrabsuu osoo hin taane akka nama dhuunfatti isan geettu akka isaatti hojjechuuf yaalii jedhee akka jajjabinaatti isaa godhe malee ani sun badaadhan jenne yoo ila gandummaa taate mucaan ganda kooti ijoollee asan laatti an gandummaa hin beeku abbaa kiyyoo ta'e buleessa kiyyoo ta'e nama inni hin geennen tokko isin walqixaa jedhee kennuufi hin danda'u jabaadhu isaa walqixaa jedhan malee isinii galee kuni wal arrabsuu wal qeequun baay'isawee immoo wal qeequun rakkoon qabu wal arrabsuutu itti qeenna malee wal qeequun sheemii guddaadha koomentii nama naa kennamu koomentii fookataadha Raiji keessa rabbi isinin argisiisan isinii galee takkatu akkuma waan mootummaan baasii ofiitiin baase albaatii obenni jetti laa mootummaan dhuguma baasii isaatiin baase eenyutu kafalate maal qabanii kafalatan sila maal taatan ijoollee nama wayiisa membooksidha mootummaan baajata maalitiin baase ofii baanii minaamina jedhan laa wanni akkanaa hin jiru mootummaan ofii isaatii baase birrii isaa fidan mee maa kijibdan nama birrii ijoollee suudii sanii walitti qabetu jira hin jiru soo kijiba akkanaa dhiisaa
ani xumuradhee jirra reedii Adam TV namoonni hanga dhumaan hordoftan galatoomaa isiniin jedha chaanaalii kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe godha fayyaa ta'aa guyyaa gaarii